malansere tesona ti fute irana tesiste canta sandara bande ula darakustu tarkan faciste esamu yotau bekanirina konte untu nayalatu sadarka kolbute okichako Jesus kalfatu kabajami abba kabajami abba kabajami abba kabajami abba kabajami Anaya letamaisere uluna dangesun kaba luguman kanaya databefu manake tulabuda kaba kanago charanayo miti wantinno dagatamu miti ya sagate namake ngade Jesus ola tumanketi solam tumang kanteti simbar bada bada dubana budeti olanati Jesus solam tumang kanteti simbar bada bada dubana budeti olanati solam tumang kanteti simbar bada bada dubana budeti olanati waka kolam tumang kanteti Bada ugada dubana puteti olanati kanami kate atingatu simpan bada sakufe la panuka olanati ketanati gati kangote simpan bada beste amami mixite olanati ketanati gati kangote simpan bada beste amami galanni waaqa keenyaaf haa ta'u nagaan waaqayyoo hunduma keessan lafa isin jirtanitti isiniif haa baay'atu waaqayyoo galgala kana carraa nu kenne carraa waaqayyoo nu kenne kanatti sagalee waaqayyoo gabaabaatti erga waliin dhageenye akkuma laphee koorra jirutti waan waaqayyoo laphee koorra kaa'e isa sinitti mun barbaada jajjabinni keenya immoo sagalee waaqayyootiin kan nu ittiin wal jajjabeessinu kan nu ittiin karaa walitti agarsiifnu sagalee waaqayyootiin egaa kanaaf akka jedha sagalee waaqayyoo hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irraa kaasee nan dubbisa Beexiroosii fi Yohannisi ijaan isa qabannaan Beexiroos immoo nu ilaali jedheen yemmus inni waan isaan bira waa argatu se'ee ija keessa ilaale Beexiroos garuu ani meetii fi warqee hin qabu waan an qabu garuu siifan kennaa maqaa Iyesuus Kiristoos namicha Naazreetiin ka'ii adeemi harka isaa mirgaa qabee isa kaase achumaanis miilli isaa fi gulbibbiin isaa jabaateen utaalees ka'ee ijaajjee adeemes isaaniini wajjin mana qulqullummaa lixee asii fi achi adeemee kuruphise waaqayyoon galateeffate namoonni hundinuu otoo inni asii fi achi adeemuu waaqayyoonis otoo inni galateeffatu arganii mana qulqullummaa balbala miidhagamaa dura taa'ee horii kadhataa inni ture isa kana
ta'es baranii waan isaaf godhame kanaafis fajjajanii baay'ee raajeffatanii. Akkuma mata duree achirraa isinii kenne humna maqaa Iyyesuustu isa jedhudha. Humna maqaa Iyyesuustu. Humna maqaa Yesuus Kiristoos keessa fayyinatu jira. Humna maqaa Yesuus Kiristoos keessa aboo cimaa tokkotu jira. Waan waa hojjetu, waan waa hiiku, waan waa cabsu, waan waa kaasu, waan waa banutu jira. Furtuudha humni maqaa Yesuus Kiristoos. Aangoo cimaa qaba. Maqaan Iyyesuus Kiristoos kuni maqaa biraan ittiin mogga'e hin jiru. Adda maqaa jiru keessaa, maqaa namaa keessaa, maqaa moototaa keessaa, maqaa gurguddootaa keessaa maqaan Iyyesuus Kiristoos kun adda. Maaltu adda godha yoo jettan, maqaan Iyyesuus Kiristoos maqaa fayyina of keessaa qabudha. Maqaa ifa of keessaa qabu. Maqaa aboo cimaa of keessaa qabudha. Kan nama dhibbu keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 yoo dubbistan, samii gaditti kan nu ittiin fayyinu, kan nu ittiin jajjabaannu, kan nu ittiin hiikamu maqaa Iyyesuus Kiristoos akka ta'e macaafni qulqulluun nutti dubbata. Ammayyuu nan dubbadha. Maqaa Iyyesuus Kiristoosiin hiikamni isiniif haa ta'u. Maqaa Iyyesuus Kiristoosiin nagaan isiniif haa ta'u. Laa maqichaan kan nama dhibu keessa, maqicha keessa wanta hundumatu jira. Maqicha keessa fayyinatu jira. Maqicha keessa hiikamatu jira. Maqicha keessa mee humna nama jajjabeessu tokkotu jira. Kan nama dhibu keessa waa'ee maqaa kanaatti otoo hin dhufin dura Phexrosii fi Yohaannis sanbata isaatiin booddee waaree isa booddee otoo mana sagadaatti as ol deemanii, namichi immoo dhaloota isaatii kaasee jedha hojiin argamoota kutaan isaanii. Beektonni macaafa qulqulluu waggaa 40 ol akka ta'e dubbatu naafummaadhaan kan inni ture. Naafa namni ta'e tokko namaan baatama, namatu dhaqee fuudha, namatu galcha. Waan tokko itti dhaga'amuun dhiisu. Namni yoo humna dhabe, yoo waan godhu dhabe, yoo itti dhaga'ama. Amma nuyi harkaa yoo dhabne, akka namummaa keenyaatti yoo humna dhabne, waa gochuu yoo dadhabne baay'ee nutti dhaga'ama. So maaliif humna waan dhabneef jechuudha. Humna waan dhabneef. Namichi kuni namaan baatama, namatu dhaqee achi kaa'a, namatu yoo galche malee miilla ittiin socho'u yookiin wanta ittiin socho'u tokko hin qabu. Akka macaafni qulqulluun jedhutti maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Egaa isa kanaaf fallisaa hin argamne, fallisaa inni ittiin fayyu hin argamne. Kanaaf wanta humna hin qabneef waan hojjetachuu hin dandeenyeef horii kadhata. Hadhas taanaan dhabanii kan naafatan, nama dhabanii kan naafatan, hojjechuu otoo danda'anii, waa gochuu otoo danda'anii kanatti cufatee kan naafatan baay'eetu jira. Humna maqaa Iyyesuus Kiristoos keessa jiruun galgala kana garuu hiikamsiisiif haa ta'u. Malaatoosiyaa. Naafummaatti waan keessa jirtu keessaa humna maqaa Iyyesuus Kiristoos keessa jiruun galgala kana utaalii ba'i. Maraatoosiyaa. Kan nama dhibu keessa humnichadha kan nama baasu. Humnichadha kan nama hiiku. Humnicha kan nama jijjiiru. Kanaaf Phexros Yohaannis otoo achi galanii egaa inni balbala miidhagaa dura kan maallaqa kadhata. Namarraa waa fudhata. Namarraa waa eeggata. Namarra jiraata. Waan godhu hundumaatti ta'e harka namaa keessaa waan argatu hundumaa harka namaa keessaa argata malee akka namummaatti waan argatu tokko hin qabu. Ammoo sagalee sii qaba. Humni maqaa Yesuus keessa jiru humna keeti. Haleluuyaa. Inni si jabeessa. Maqaan kun si jabeessa. Alaa keessa kan jirtan hundumti keessan dhaggeeffadhaa. Humna Yesuus Kiristoos qilleensa hin daangessu. Lafati jirtu hin daangessu. Iddoon itti jirtu hin daangessu. Hin qaqqaba. Humni kun hin qaqqaba. Hojjechuu danda'a. Hiikuu danda'a achumatti. Maaltu beeka diingata waan inni godhu, waan laphee kee irratti godhu, waan jireenya kee irratti godhu hin beekamu. Lootaasi. Marra loodaa kaabaa shilaroota. Haleluuyaa. Amanaa. Haleluuyaa. Achi kan nama dhibu keessa inni kun qilleensa keessaan karaa qaba waan ta'eedhaaf maqaan kun amma halkan kana keessaan hojjechuu hin danda'a. Firdii kennuu hin danda'a. Waa jijjiiruu hin danda'a.
hiikuu hin danda'a. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Humna keetti hin hidhaatin hamma humna namaatti hin hidhatin humni Yesuus Kiristoos kun hin caala. Haleluuyaa. Garagalchee ka'e hunduma sii moo'ee ka'e awwaalitti dabalee ka'e waan ta'eedha. Jiraataadha. Malaara doossoo. Marra shikko tokko prootama marraadha tokko babasi. Lakka tokko birratee qaba. Akka nama bira ga'uufiti share godha. Share godha nama bira ga'u. Maaliifi namni sagalee dhagee fayyaa sagalee dhagee du'uu danda'a. Ajjireen waanuma ittiin jejjettee waan barbaade ittiin jetteetu ittiin nama miiti waan ta'eedha. Kanaaf sagaleen kun yoo nama bira ga'e yoo share godhan group irratti yoo share godhanii nama baay'ee bira ga'uu danda'a waan ta'eedha. Share godha. Deaso la rataki ababa. Amana danda'ametti sagalee Waaqayyoo kan isinitti hime isiniin kadha waan ta'eef. Melara la baba. Amana man dhukkuba keessa kan jirtan, rakkina keessa kan jirtan, dukkana keessa kan jirtan amana sagalee kanaan hin fayyidu. Sagalee kanaan jajjabina argattu, sagalee kanaan ni hiikamtu, sagalee kanaan jijjiiramatu isinii ta'a. Haleluuyaa. Achisin buta sagaleen kun lootaas. Na Petros fi Yohannis humna kana kan isaan argatan kan nama dhibu keessaa majaamni hundi qulqulluuni otoo humnicha hin fudhatiniti Yerusaalem hin bayinaayi. Otoo humnicha maal hin godhin otoo humnicha hin fudhatiniti isin Yerusaalem hin bayinaayi majaamni hundi qulqulluun. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos erga deeme booddee boqonnaa lama yoo dubbistan humnicha isa ergame sanaaniti hojii jalqaban Petros fa'a. Petros dura nama sodaatu namallee baay'ee sodaatu. Boqonnaa sadii keessa yoo ilaaltan garuu humnichi erga argatee booddee erga abiddichi boqonnaa lama irratti Pentekoosteen sun irra bu'ee booddee keessa isa erga galee booddee jabina argatan waa ija jabina argatanii lallabuudhaaf waa gochuudhaaf itti ija jabina guddaa waan argatanii lettaasoo qama kan nama dhibu keessaa laala waan isa kana argataniif gadi baani lallaboo jalqaban waldaatti jalqaban waa gochuu jalqaban waa dubbachuu jalqaban waa hiikuu danda'an dootaasi. Halleluuyaa. Na isa booddee itti fufanii boqonnaa hojii ergamoota boqonnaa sadii kanarra yoo dhuftan garuu namicha isa naafate kana isa waggaa 40 ol warri beektonni jedhan kana naafatee iddoo sana taa'e isa maallaqni hin geddarre. Ameen. Isa waan godhu yaanni isa hin geddarre isa namni hin geddarre ta'e maqichatu isa akka geddaru itti waaman. Namichaan immoo nu ilaaltiin jedhan. Maaliif inni faayidaa inni argatu wanta inni hodhe maallaqni isaa inni guddaan maal yoo jettan qabeenyaan isaa inni guddaan tokkoof tokko maallaqa harka namaarraa eeggatu waan harka namaarraa argatuuniti itti jiraata waan ta'edha. Wanti biraan hin jiru. Na nu ilaaltiin jennaan maallaqa waan isaan irraa argatu si. Haleluuyaa. Inni harka namaarraa hojjettee si geeddaruu dadhabe humna maqaa Yesuus Kiristoosiin garuu geeddaramuu hin dandeessa. Laataasikaa. Humna kanaan garuu namni geeddaramuu hin danda'a. Hiikamuu hin danda'a. Haleluuyaa. Bahuu hin danda'a. Ooluu hin danda'a. Maqaan isaa oolchaadha. Maqaan isaa oolchaadha. Maqaan isaa oolchaadha. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Na akkas nu ilaali. Gara keenya ilaali. Akkas nu ilaali ittiin jedhan. Akkas nu ilaali ittiin jenna. Warra argatu si gaafa ni ilaali. Warqee meetii hin qabnu. Maal hin goodu? Warqee meetii hin qabnu. Birrii hin qabnu garuu qabnaadhaan. Haleluuyaa. Hin qabdu garuu qabdaatiyyuu. Inni qabeenyaa keeti maqichi. Haleluuyaa. Yesuus qabeenyaa keeti. Haleluuyaa. Mee Yesuus Kiristoos gooftaadha. Mettaadha. Hin qabnu garuu qabnaadhaan. Qabeenyaa makiinaa qabaachuu miti baasee. Fookii qabaachuu miti. Qabeenyaa jechuun fookii qabaachuu waan tokko maallaqa qabaachuu miti qabeenyaa jechuun. Haleluuyaa. Waaqayyoon qabaachuu wanta hundumaa qabaachuu kennaan garaagara baasee. Hin qabnu garuu ayyaana qabnadha. Isa maallaqa fidu qabu malee isa lubbuu isa du'etti lubbuu deebisu qabu malee kan nama dhibu keessaa waan saantima shilingii qabu miti jarri. Haleluuyaa. Yammi balte. Haleluuyaa. Siifiyyuu si hin galle malee inni si harka jiru dhimma baasa. Allah toosoo komaa. Inni si harka jiru maqaan kun dhimma baasa. Maqaa cimaa baattee abbaa cimaa baattee. Haleluuyaa. Nam tokko duwwaan akkasaa jiru Iyesuus jedhaa waamaa maal tokkichi. Haleluuyaa. Iyesuus jedhaa waamaa. Yesuus kun rakkina kee irratti hojii hojjeta. Yesuus kun
gidiraa keerratti hojii hojjeta. Yesuus Kiristoos kun dukkana ibsa. Yesuus Kiristoos karaa saaqa. Haleluuyaa. Maqaa humna hojjetuuf keessaa qaba. Kanaaf haleluuyaa. Kanaaf mee jallo malaat Yesuus jedha. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Maqichi cimaadha. Maqichi mee maqaan banne, maqaan gubanne, maqaan banne, maqaa seenaadhaan hin geeddaramne, maqaa dhalootatti darbe, maqaa aboo guddaa qabu. Haleluuyaa. Seexanni maal jibba? Humni dukkanaa maal jibba? Maqaama kana jibba bakka. Natti waamiin jedha. Maqaama kana hin jaallatu. Maqaa kana itti ulfaata. Maqaan kun isaaf hin ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Mee Yesuus madani ko seexanni ko dullaadhaan naamee ba'a miti. Maqicha. Haleluuyaa. Humna waraanuuf keessaa qaba waan ta'eef. Abidda maqichatu. Malee wanta adda biraan tokko hin jiru. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Isiniyyuu ammayyuu ofirratti dubbadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jedha. Haleluuyaa. Lola keessa kan jirtan ittiin jajjabaattu waa sinirraa fiiga maqaa Yesuusiin jedha dubbadhaa. Kanaaf hin qabnu garuu qabnu humna maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin ittiin jedhan. Hin yaadamu. Hin yaadamu akka yaada namaatti hin yaadamu. Yeroo sana ka'ee dhaabbateedha. Gurgubbii isaatu jabaate. Miilla isaatu ka'ee dhaabbate. Nama tojanaaf duukaa fiigee mana qulqullummaa hojjeese. Ilaamame maqaan kun si geeddaruu danda'a. Maqaan kun iddoo sitti geeddaruu danda'a. Maqaan kun maqaa sitti geeddaruu danda'a. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Namichi kun maaliin beekama yoo jettanii nama biratti hawaasa biratti mandara keessatti maaliin beekama yoo jettan tokko naafummaadhaan beekama. Naafa kadhattuu naafummaa. Amma meenuyi otoo dhabne ammam gaddina waan tokko otoo dhabne waan yaadne sana otoo dhabne maal ammam nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa baasee. Hayyee waan nama gaddisiisudha baay'ee gaddina baay'eetti dhukkubsanna waan yaadne waan gochuu yaadne waan barbaanne tokko gaafa dhabnu baay'ee gaddina kan nama dhabu keessa. Naafa namichi kun naafa jedhamee otomma naafa jedhee si arrabse maal baay'ee si ulfaata. Naafa dhabuun waan barbaadan dhabuun naafa. Hin dhabee malee koo qotachuu hin danda'a baasee namichi. Hojjetachuu hin danda'a waan barbaadu hojjechuu hin danda'a. Garuu hin dhabee naafa jedhee ittiin beeku. Balbala miidhagaa fudhee achitti beekama. Balbala miidhamaa maaliin beekama? Naafummaan beekama. Hojii margaa sadi lama yoo dubbistan naafummaan akka inni beekamu hin arginu. Waaqayyo maqaa sirra jiru. Maqaa namni ittiin si beeku. Maqaa ittiin maqaan kun maqaa ittiin ati obbeettu sirraa geeddara. Ameen. Haleluuyaa. Yoo fakkaachuu baateyyuu yoo sitti fakkaachuu baateyyuu maqaa kana sirraa geeddara Yesuus laaraadha baabaa. Maqaa ittiin mandarri si beeku. Maqaa ittiin namni si beeku sirraa geeddara. Ammayyuu nan dubbadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetii maqaan sirra haa geeddaramu. Har'aa kaasee sirra haa geeddaramu. Jireenya keerra haa geeddaramu. Ulaadhaa seekaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sirra haa geeddaramu galgala kana. Sumarra haa geeddaramu. Waatu laphee korra jira. Afurri na dubbisu humnichatu na keessa jira naanis kan nama dhibu keessaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa diinni sii baase. Maqaa hamaan sii baase sirraa geeddaramu. Lama namichi kun kan inni ittiin beekamu iddoo tokko taa'uudhaan yookiin ba'aa namatti ta'uudhaan beekama. Ba'aa nama baatee galcha nama gargaara. Namatu waa godha. Namatu buddeen waa godha. Bokkaan dhufutti yeroo rakkinaa kamitti warri of hin dandeenye utuma hojjettanii kan of hin dandeenye hojii dhabdanii immoo kan of hin dandeenye galgala kan ergaa isin qaba. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin of dandeessa laaraasee. Humna maqaa Yesuus jabinni keenya inni borii kan itti kanneen nuyi jiraannus Yesuus Kiristoosidha. Kan nu ittiin jabaannu, kan nu ittiin humna argannu, kan nu ittiin lallabnu, kan nu ittiin waa jennu. Humna maqaa Yesuus Kiristoos. Haleluuyaa. Humnichaan galgala kana dhimmi kee hojjetamu. Iddoo ba'aa namatti ta'uudhaan maallaqa nama
maallaqa namarraa kadhata wanti hundumaa namarraa fudhata waan godhu hundumaatti namarraa waaqayyo gaafsana irraa geeddarame waan nama ta'u nirraa bu'e bakka namaan batamu dhiisee miillaan fiige yesuusiinuu yoo namarraa si haa buusu ameen sadi kadhattu jedhamee beekama kadhattu hin qabdu yookiin immoo kadhattummaadhaan maal godhore maallaqa namarraa argatu hin jiraatu waan namarraa waa fudhatu hin jiraatu maal gochuu danda'a waan tokko godhamuu hin danda'u kadhattummaadhaan beekama namni hundumtuu isa balbala miidhagaa mira kadhatu mitiidha isa faarfatu miti isa kadhatu mitiidha isa kadhatu mitiidha Yesus gaafsana maqaan Yesus Kristos gaafsana namicha kanarraa waa hiika haleluuyaa share godhuun dagatina share godha nama biraa ga'u ameen la rasse kabora da ba maqaa waaqayyo gimbii jabaa letasse kaboro do babashi haleluuyaa Yesus Kristos gooftaa innayina gooftaan ulfaata inni jabina keenya haleluuyaa mabraati tunu bira badee jira kanuma malashi la radosso marada baba sota melarada da bauda baba so mata se kaboroto kamama da kato sokya yero humni waqa yodufu tokko akka kaleessatti beekamtu gaafa humnichi sirra dhufu gaafa maqaan Yesus Kristos irratti beekamu akka kaleessatti beekamtu maqaa kaleessaadhaan waan kaleessa keessa jirtu hin beekamtu maqichi si geeddara siika waan ta'eedha lama maqichaani yeroo maqichi sirra dhufutu hidhaa keetu hiikama otoo mana hidhaa keessatti jedha hojii ergamoota boqonnaa 12:7 yoo dubbistan otoo balbala keessatti mana keessatti faarfatanii irra dhufe humnichi gaafa irra dhufu irra harcee ameen irra harcee kottu bayitti jedhamichis kan itti waaman wangeela gooftaa Yesus Kristos otoo lallabamanii mana hidhaatti galfaman otoo lallabaniiti mana hidhaatti kan isaan galfaman garuu kan nama dhibu keessa irra hiike gooftaan haleluuyaa maqichuma irra dhufe irra dhufe otoo isaan faarfatanii waan irra dhufe irra cire haleluuyaa yeroomni waaqayyo dhufu sadaffaa isa siif ta'uun namootatu ajaa'ibsifata yookiin immoo asumarraa yoo dubbistan jaamu kanarraa yoo dubbistanii isa isaaf ta'urraa kan ka'e namichaaf ta'u namicha kanaaf ta'urraan kan ka'e waan tokkotu ta'e wanti ta'e maal namichi kun isa balbala miidhamaa bira biti jedhanii innaan galateeffatu innaan burraaqee galateeffatu innaan utaalee waaqayyoon galateeffatuti jedhan maqaa waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u utaalanii burraaqanii waaqayyoodhaan faarfatu turaniiru mashila rotoko marala baba achi utaalanii lafa dhilalala innaan utaalee fajjajanii isa moosamite jedhan isa ka maqaa waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u isuma kana miti humnicha maaltu ta'a tokko abdii keetu haareffama abdii kufe mul'ata kufe abjuu kufe haareffama Isaansa furtama lakkoofsa 31 laaltan humni isaanii abdiin isaanii haareffama humni isaanis akka joobraa waliin ka'e maqaa waaqayyoo hin dadhaban hin fiigu hin muduqanidha hin fiigu garuu maalin ta'an hin muduqan waan ta'an haleluuyaa hin fiigu garuu waan ta'an lama humnicha maaltu ta'a isa jedhuufiti karaa keetti yookiin gaara rakkina keetu wal siif qixxaata Zakkaariyaas 4:7 yoo dubbistan ati gaara nana garbicha koo dura maal fuuta Zarbaabel dura maal fuuta dirree wal qixxaataa hin taatae sagaleedha bakka qaaloo dirree wal qixxaataa kan itti faarfatu
maalidhati dura koo kan dhaabattu gaara jabaananaa gaara jabaananaa gaara jabaananaa humna walqixxee taata sagalee dhufe haleluuyaa dirree 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 ta'e gaarreena mormaa ture dirree 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 ta'e inni na mormaa ture jiilaarraadhaa ba na kanatu ta'e dirree wal qixxaataa ta'e sadiif isa sadii isa dhumaa awwaala keetu banama humnichaan iskeel 37 ilaaltanii isaan duuneerra awwaalamneerra abdiin keenya sin jiru ni sichi waan taanu sichi kan hin qabnu ta'edhanii waaqayyo immoo ani awwaala keessan banee biyya keessanitti isin hin galle ittiin jedhe haleluuyaa awwaala isaaniitti irraa banama haleluuyaa humnichi gaa eessatti argama yoo jettan warra adda baan biratti warra gooftaadhaaf adda baan biratti humni hidhaa hiiku kun humni seenaa hojjetu kun humni waa godhu kun eessatti argama isa jedhuufi tokko warra adda ba'an biratti lammata warra amanan biratti isa sadaffaa warra duukaa bu'an biratti argama Maarqos 16:17 yoo dubbistaniiti humna achitti ta'e yookiin immoo humna kenname tokko argachuu dandeessu malasi kaba haleluuyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin humnichi isin irratti hojjetu humni maqaa hojjetu qabu humni maqaa hiiku qabu kun isin irratti hojjetu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hiikamsiisiniif haa ta'u mana keessaniif hiikamsi haa ta'u jireenya keessaniif hiikamsi haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hiikamaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hojiin keessanii hiikamaa haa ta'u hojiin keessanii hiikamaa haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hiikamsan ajaje yeroo kana keessatti kadhadhaa waaqayyoodhaan kadhadhaa heelaa baa soo heedaa baa kadhaa waaqayyoodhaan waaqayyo nama hiiko haleluuyaa waaqayyo nama gargaara waaqayyo si geeddaruu hin danda'a ammas waaqayyoof wanti hundumtiyyuu hin danda'ama wanti waaqayyoof dadhabame tokkollee hin jiroodha macaafni qulqulluun wanti waaqayyoof dadhabame tokkollee hin jiru haleluuyaa siif dadhabame malee waaqayyoodhaaf hin danda'ama haleluuyaa waaqayyoodhaaf hin danda'ama siif yoo dadhabame iyyuu siif yoo dadhabame iyyuu Yesuusiif garuu hin danda'ama haleluuyaa mee amantiidhuma na duukaa likaabas joolaarraa doossoko bababa kanaafi humnuma kanatti walirratti waamna humnuma kanatu seenaa hojjeta humnuma kanatu jireenya namaa irratti waa godhuu danda'a humna kanaan jijjiiramni hin dhufa haleluuyaa humnuma kanaan haleluuyaa marataa doossoko proda bababa meesuma kana ofirratti waama humnicha kana ofirratti waama likkaa bababaas hiikamni isiniif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosin hiikamaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hiikamsi jireenya keessaniif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin amma jireenya keessan irratti jijjiiramni haa dhufu amma yeroo kana kaasee hiikamni mana keessan irratti haa dhufu amma yeroo kana kaasee jijjiiramni mana keessan irratti haa dhufu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin jijjiirama maqaa Yesuus Kiristoosin hiikamaa maqaa Yesuus Kiristoosin waan haaraa keessa galaa maqaa Yesuus Kiristoosin amma warri sin dhukkubu yoo jiraattan dhukkuba kamitti iyyuu bilisa ba'a jedheera maqaa Yesuus Kiristoosin galgala kana bilisa ba'a maqaa Yesuus Kiristoosin bilisa ba'a maqaa Yesuus Kiristoosin bilisa ba'a maqaa Yesuus Kiristoosin bilisa ba'a warri lolamtan warri nagaan keessa lolamu galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosin bilisa ba'a haleluuyaa lola hamaa keessa kan jirtan dukkan hamaa keessa kan jirtan waan sin ari'atu keessa kan jirtan bilisa ba'a haleluuyaa angon hamaa maqaa Yesuus Kiristoosin amma sinirra haa cabu sammuu keerra haa cabu maqaa Yesuus Kiristoosin nagaa keerra haa cabu okkonomii keerra haa cabu galgala kana ajajeera
በኢየሱስ ክርስቶስም ሀጫቡ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሀጫቡ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሀጫቡ ጨርሴራ ገልገለከን ጨርሴራ ገልገለከን ጨርሴራ ገልገለከን ጨርሴራ ገልገለከን ጨርሴራ ገልገለከን መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሂከምሲሲፋተው hikamse sifato mana kerratti hikamse hato mana kerratti nagaan hato amma yeroo kana mana kerratti nagaan hato humna maqaa Yesuus Kiristoos keessa jiruun amma gargaarami cufaan sirra habbanamu balballi sirra habbanamu maqaa Yesuus Kiristoos sirra habbanamu haleluuyaa marato sokobro la papa shila ula rado sokobro da papa shila roda da dos makato sorola bara ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ሃሌሉያ አማ ገልገል መከና ዋቀዮ ነመ ገርጋሩ ቀባ ነሙመ ሂክ ቀቡ ፍትጅራ ነሞታ አርጁ ኬሰን ለደም ሲሎል ሰይጣን ሲሎሉቶ አማ ዋቀዮ ሲንገርጋራ ሲኒ ሃሌሉያ አማ ሲንገርጋ ወር አርጁ ዳሎ ለምተን ወር ነጋን ኬሰን ሎለም ወር ፈያን ከሰሎ ለማጅሮ አማ ይሮ ከና ዋቀዮ ብልስሲምባስ ለካሶ ሃሌሉያ አብጁኬ ከሎል ሃሌሉያ ዋንገራ ገራ ካን ሲትፍቱ ነማዱ ካን ሲትፍቱ ሃሌሉያ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሀጨቡ ናራዳዳዳ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሀጨቡ ነንጨብሰ ገልገለ ከነ ጅሬኛ ከራ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን እተዋመ ገልገለ ከነ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አብጁን ከሰን ከሎለም ለማ ይሮ ከና አብጁን ከሰን ከሎለም ኢሽኒ ፈንከረዳ ለኮብሰ ተኮ በሬሳ አብጁን ከሰን ከሎለም ባየ ከሎለም ደንተን ከንጄቀምተን kan baay'ee seexan isin jeeku barreessa masinin cankadha sini daro daba barra foto koprota mamarra shoka waaqayyo abjuu namoota indebisa waaqayyo galgala kana abjuu ke hindebisa la raso koprota baba se haleluya abjuun kan lolamtan kan jeeqama bultan marrato sokoba la barado hirriba kan abdan haleluya maqaa gooftaa ኢየሱስ ክርስቶስን amma yeroo kana kaase kan cabe haa ta'u maqaa gooftaa ኢየሱስ ክርስቶስን kan cabe haa ta'u maqaa gooftaa ኢየሱስ ክርስቶስን galgala kana kan cabe haa ta'u galgala kana sifaanaan ceen yeroo kana sifaanaan ceen guyyaa kana kan sifaanaan ceen maqaa ኢየሱስን sifaanaan ceen maqaa gooftaa ኢየሱስ ክርስቶስን sifaanaan ceen mana keerra jireenya keerra amma battala kanatti saati kanatti maqaa gooftaa ኢየሱስ ክርስቶስን hacabu maqaa gooftaa ኢየሱስ ክርስቶስ namicha Naazreetiin hacabu yeroo kana kaase hacabu ajajeera maqaa ኢየሱስ ክርስቶስን hacabu abjuun ke hadeebu haleluya hirriba kan hin qabne namoonni hirriba hin qabne barreessa waaqayyo galanni guddaan haa ta'u mee barreessa namoonni hirriba hin qabne hirriba keessan kan nyaatamu hirribni keessan baay'ee kan sin harkatti jeeqamu wannaa kan hin qabne haleluya barreessa laarraa taataatata lakkoofsa lama barreessa hirriba hin qabu hirriba kootu nyaatama kan jettani amma yeroo kana barreessa Yesuus Kiristoos gooftaadha inni deelaarraa daatu soko baafama meelaarraa daataa baasiya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin waaqayyo waan hirriba nama dha'u cal jedhee waan nama jeequtu gadhiifame akka jiru afur qulqulluun natti himeera waan hirriba namaa nyaatu waan calluma dhee nama jeequ nama qaajjeessu hirriba nama tokko hirribaallee kaasee waa kan godhu hirribaa kaasee kan fajaju hirribaa kaasee kan dhukkubsiisu hirribaa kaasee boqonnaa kan dhowwatu sammuu isaanii kan dhukkubsu hirriba dhabuu isaanii irraan kan ka'e nagaan isaanii guutuu kan hin taane amma yeroo kana waaqayyo hin gargaara leeraso amorra dada baradosia haleluya amana haleluya hin godha waaqayyotu haleluya afuura hamaan hirriba nama kan nyaatu afuura hamaa
hirriba namaa kan nyaatu hafuura hamaadha. Ergamaa seexanaati. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin kan cabe haa ta'u. Jireenya keerraa kan cabe haa ta'u. Abjuu keerraa kan cabe haa ta'u. Hirriba keerraa kan cabe haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Maqaa Yesuusin ajajeera. 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 Ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ajajeera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hirriba dhabuu keessan irraan kan ka'e. Nagaa keessan kan nyaatu. Abjuudhaan kallattii garaa garaan kan si wareessu. Galgala kana rukuteera. Bilisa baa. Sammuun keessan bilisa haa ba'u. Amma galgala kan ergitanyaan Waaqayyoo nama sadiif boqonnaa gaarii hirriba isaanii qolfii seexana jalaa fuute akka ni deebisu laphee koorraa wanta natti dhaga'amu jira. Haleelooyaa. Amma kan sin dhukkubu kaleessa haa ta'u coggarras haa ta'u maqaa wangeeluma akka sila nutti lallabamaa ture humna maqaa Yesuus Kiristoosiin akka hiikamu humna maqaa Yesuus Kiristoosiin akka jijjiiramu humna maqaa Yesuus Kiristoosiin keessa jiruun akka namni hiikamu isinitti lallabeen ture. Namoonni isin dhukkubu lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Kamiyyuu haa ta'u fayyaa jedhaanii kaleessa haa ta'u coggarras haa ta'u miila haa ta'u maatiin keessaa dhukkubsatu waan mukkama haa ta'u amma isin callimaadhaati gosa tokko barreessa laarraa doossoo komaa ishee kana isin kadheen haleelooyaa haleelooyaa mee kan isin dhukkubu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kana kaasee nagaan badee kalee kan dhukkuban coggarra kan dhukkuban sammuu kan dhukkuban sukkaara kan dhukkubsatan giffiiti kan dhukkubsatan dhukkuba kamiyyuu kan dhukkubsatan amma yeroo kana kaasanii bilisa haa ba'an. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin firri isaanii hospitaala keessa jala kan dhukkubsatu kallattii garaa garaan jala kan dhukkubsatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikamaa raatti kossoorraa hiikama maqaa Yesuus Kiristoosiin alaalaalaalaa hiikama maqaa Yesuus Kiristoosiin maraalaalaalaa hiikama maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikama maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikama maqaa Yesuus Kiristoosiin maatiin keessa kan dhukkubsatu haati keessan obboleessi keessan kan dhukkubsatu hospitaala ciisaa kan jiran mana kan jiran amma yeroo kana kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos keessa jiru maqaa wangeelaa kanaan galgala kana fayyinni haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiranitti bilisa haa ba'an. Haleelooyaa. Abjuun keessan kan badillee kan sinii galee waan gaarii tokko argitan jirtu. Waaqayyotu abjuu keessan sinii deebisa. Larraa daadhaa. Nagaan keessan guutuu haa ta'u galgala kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin milkaa'a. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin milkaa'a. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin milkaa'inni siniif haa ta'u. Nagaan siniif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Galgala eebbaa, galgala nagaa, galgala boqonnaa, galgala aragalfii isiniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan Caalachiisaa jedhama. Laayinii kanarraa baay'ee biizii ta'ee isin jalaa badeera. Asiin yeroo tokkollee sagalee Waaqayyo laphee korra kaa'e nan dubbadha amma garuu sababa sagantaa tokkootiiniti asirraa badeera. Batalaayi dammoo namoonni biyya garaagaraa jirtanii tajaajila ani karaa zuumii godhu kennuu hirmaachaa jirtu jedhee yaada namoonni tokko laayinii kanarratti argaan jira. Zuumii fayyadamuun isin hin dhibu. Zoom application isa erga buufattanii booddee joon erga gootanii booddee niyyuu ID isin gaafata, paaskoodii isin gaafata. Paaskoodii fi ID ani isin kennuu hin danda'a. Yoo ani achirra jiraadhe malee yeroo sagantaan jalqabutti malee akkatti galuu hin dandeessani. Kanaafi baay'inaan asirraan biiziin ta'a dhufuu dhiisuu hin danda'u. Namoonni baay'een illee naa barreessaa jirtu, naa bilbiltu garuu akka inni guddaan ani dhufuu hin dandeenyeef torban keessatti kana karaa Zoom miidiyaa qabna waan ta'eef namootuma akka keessan dheebuu garaagaraa qabaniif kadhatama
namoonni keessumattuu biyyaan baa jirtanii baay'een keessan yeroo kanatti rakkina garaagaraan kan ka'e tajaajila argachuu dhiisuu dandeessu. Isa kanaaf immoo sagantaa karaa Zoomii kennaa jira. Torban keessatti guyyaa 2 baay'ee biizii nu godha. Baay'ee waaqayyo namoota gargaaraa jira. Namoota fayyisaa jira. Kanaaf immoo otoo achirra galtanii baay'ee wanta namatti toludha. Passwordii fi ID isan isin gaafachuu danda'u achi komentii jalatti isiniin barreessaa. Linkii isiniifan kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf akka biyya isaatii biyya Itoophiyaatti kamisa yeroo hundumaa sa'aa 3 walakkaa irraa eegalee hanga sa'aa 5 walakkaa wanta turu sagantaa qabna karaa Zoom miidiyaa. Qidaamee yookiin sanbata duraa isa jedhamu jechuudha. Akkuma kana yeroo hundumaa sa'aa 3 walakkaa dhaqamnee halkan keessaa jechuudha. Akka sa'aa Itoophiyaatti galgala keessaa hanga sa'aatii 5 walakkaatti hin qabaannaa isaa olis ta'uu danda'a. Yeroo itti keessummoonni namoonni garaagaraallee itti nu tajaajilan, yeroo itti faarfannaa, yeroo itti lallaba dhageenya, yeroo itti kadhannaa bal'aa qabaannutu jiraata waan ta'eedhaaf namoonni hin beekne asirraa namoota beekan irraa informationii fudhaatii akkanatti akka gargaaramtanii amma fakkeenyaaf ID fi paaspoortii isinii barreessiteetti ajalatti fedhiini Baqqalee isinii barreessiteetti waan ta'eef asirraan namoonni baay'een keessan maaliif akka bade na barreessanaa bilbila turtan waan ta'eef achirra goone Zoomirraan kennaa jirra amma baay'inaani. Baay'ee gaafii nama godha waan ta'eefiti wanta adda biraan hin jiru. Zoomii fayyadamuun baay'ee salphaadha. Achirraa Wi-Fi warri qabdanii isinii gala waan ta'eefiti akka kanatti fayyadamaa isiniin jechuun fedha. Kana caalamoo naa bilbiluu dandeessu yoo yeroon jiraate ani isinitti agarsiisuu hin danda'a. Yoo bilbiltanis isinitti himuu hin danda'a jechuudha. Achuma internetii koo jalaa hin argattu bilbila koo. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu, eebbifamaan isiniin jedha. Gooftaan bara keessaniif jireenya keessan haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa jiraadhaa isiniin jenna. Lakkoofsa jalatti isinii barreessitee jirte bultiin keenya fedhiini. Kamisa karaa Zoomii wal argina jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu, eebbifamaa yeroo gaarii isiniin jedha. Ameen. Haleluuyaa. Ulfaadhaa. Waan baay'ee namatti toludha. Yeroo baay'ee namatti tolu. Yeroo addaa Waaqayyo isiniif nuuf kennee jira. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu jechuun fedha. Isa kanaaf Zoomii achirraa fedhiidhaallee yoo barreessitan guruppii kana keessatti komentii irra galtanii fedhii Baqqaleetii isinitti himuu dandeessi. Isinitti himuu waan dandeessuufiti achirraan illee galtanii akka kanatti dhaga'uu hin dandeessu isiniin jechuun barbaada. Baay'ee wanta ulfaatus miti. Otoo yaaltanii baay'ee waan salphaadha. Anis kan ketne qabenya dumpa watas kan koti bilbirafa. Anis kan ketne qabenya dumpa watas kan koti bilbirafa. Mal gotne or mar kalala work met zona undao sichala. Mal gotne or mar kalala work met zona undao sichala. 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 Work met zona undao sichala.
Nanjetame ansi papake nandutam itukawake Gadake narati gatiyadake njuri natu Nanjetame ansi papake nandutam itukawake Gadake narati gatiyadake njuri natu Ergati nanjetama liraya donkoe Ano sinam ponam warki ko Jesus warki ko warki ko warki ko warki ko Jesus warki ko warki ko Kawa komunis kumjinati Amantes nalatum ormati Kawa komunis kumjinati Amantes nalatum ormati Najira chistam jirenya rafa Ansinam bonadin matnafa Najira chistam jirenya rafa Ansinam bonadin matnafa Naftaten abba manama Kellanko sinafegama mabarrafama Naftaten abba manama Kellanko sinafegama mabarrafama Yani ke kanna marranata Garan kes wala la dabgata Yani kes kanna marranata Garan kes wala la dabgata Nanargem gafatra bitte ana falmatu Awanku si inna buje si chomulatu Nanargem gafatra bitte ana falmatu Awanku si inna buje si chomulatu Anis kan ketne gabenya dumpa Otis kan kuti idul berrafa Anis kan ketne gabenya dumpa Otis kan kuti idul berrafa Mal gotne or mar kalala War kamme tisana undaw sichala Mal gotne or mar kalala War kamme tisana undaw sichala 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 warri amma barbaadan immoo mokkoraadhaaf jechuudha zoomii galuu dandeessu amma saati kanatti ngalla waan ta'eef namoonni murtaa'anii zoomii galtanii waaqayyoon kadhachuu hin dandeessu jechuudha zoomii ID achi jala comment jala barbaadadha ID joon gootu jechuudha please erga qafu keessan irratti buufattanii galuun isheen hin dhibu baay'ee waan salphaadha mee akkas godhaati ilaalaa isaan booddee hin argitu waan ta'eedhaafiti komentii jala laalladhaa fedhii bakka isin barreessititi paaswoord iddoo isin hin jedhutti Jesus jettanii 1986 jettanii yoo galchitan ID iddoo isin hin jedhutti lakkoofsicha yoo galchitanii zoomii karaa Play Store buufadhaa warri hin qabne jechuudha achirra nuti dhuftanii amma waaqayyoon hin kadhanna namoota murtaa'an wajjin gallee akka galtaniif otoo akkas gootanii baay'ee gaariidha akkas godhamee ilaalaa zoomii akkas godhatee ilaalaa waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa jiraadhaa warri isin hin galle immoo keessaan naa barreessuu dandeessu jechuudha jiraadhaa warri isin hin danda'ame immoo amma waan hangaluu fi galuu dandeessu jechuudha isinis isin haa eebbisu yeroo gaarii